Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa roottaanii ani ergan dhufee gara maatii kootii hin deemne har'an dhufaa boruun dhufaa jechaaniin ture. Garuu immoo maatii koo baay'ee yaadeetu jira. Anis immoo sapiraayisii isaan gochuun barbaade bilbilaadhaan garuu inni haasofnaa guyyaa isaa garuu sana kana jedheeni itti inni binne jetteetoo jirti jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa akka maatii ishii bira hin deemne dubbatteetoo turte jechuudha. Har'a immoo gara maatii ishiitti deemteetoo jirti jechuudha. Garuu waan baay'ee gammadeetoo jira. Ani isaaniidhaa fi mucaa dhumaatidha. Hundumti isaaniiyyuu iddoo gaggaarii jiru. Anis immoo iddoo gaariin jira, lafa gaariin jira. Of danda'ee waan hundumayyuu sochoosuu nan danda'a. Akkasumas immoo kan kooti kan jedhamu tokko waan hin qabu qaba jetteetoo jirti jechuudha. Ufattummaadhaan jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Namni gaafa haala kam keessattiyyuu ofittummaa qabaate waa gochuu nan danda'a, waa harkaan qabaa gaafa namaan jedhu nama gammachiisa isiniin jechuun jaaladha. Egaa cuccullee baay'ee qabadheetu hin jiru jettee shaanxaa muraasa wayii xiqqaadhuma isaa qabattee turte. Egaa kaameramaan isheetti kennattee gara manaa gaafa deemtu balbala rukutte jechuudha. Mana hin jiranii laataa osoo jettu shakkitu jechuudha. Haati jalaa balbala gaafa bananii dhugaa dubbachuudhaaf dhiiruuti jedhanii ishiinis immoo himmaa jettee jechuudha. Baay'ee wal hammatanii jechuudha. Akka baay'ee jaalatanii yeroo baay'ee illee jechuudha miidiyaa irratti hin dubbatu. Haati kamiyyuu kan dhala ishii jibbitu hin jirtu. Waanuma barbaadeyyuu haa ta'u haati dhalte dhala ishii hin jibbitu isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee tokko jechuudha. Isaanitti tolee bahuudhaaf jechaa turre ollaadha waamamneetu calleettee dhuftee nananii sapiraayisiin sin godha jedheeni humtuu mana hin jiruree jennaani abbaan kee mana jira isa faana bahuudhaaf turre gaafa jedhaniin jechuudha. Baay'een ishii balbala saaqqatanii itti gadi ba'anii jechuudha. Isaanillee baay'ee haammatanii too nagaa gaafatanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Roorroo amma kanaa keessa kan turte abbaas haadhas an abbaa ishee argee hin beeku jechuudha. Gizee wayii bichaan viidiyoo irratti argee yeroo dura wayiiti jechuudha. Yeroo sanan yuutuubiin hojjedhuun ture liphii wayii viidiyoo tiktook irraa arge malee abbaa ishee akkattidhaanii argee hin beeku jechuudha. Maan jedhaniyyuu ani jaarsoo wayii inatti fakkaatu nama dulloome jechuudha. Nama cimaa abbaa gaarii qabdi isa dhugaan siin jedhana. Maatii kabajamaa keessaa ba'anii lachaan isaanii garuu yeroo akkatti qormaata keessa galanii Abiraam dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Waan hundi isaa deebisu malee isiniin jechuun jaaladha. Egaa waan isaanii waan wal qabatuuf isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanadhaan seen argachuu kootti guddaa gammadeetoo jira. Baay'ee si yaadee jira. Akkasumas immoo ton sinitti himiin dhufee dhaabadhaayyuu ture carroomii jettee jechuudha. Hin deemtu bakka deemtanii daanaftanii garuu waan tokko tokko haasofneetu deemtu jetteen jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e abbaan ishii jechuudha. Nuti nagaa keenya fayyaa keenyaatis immoo nagaa ta'uun kee waan hundumaa irrayyuu ni caala. Edda wal arginee turreerra bubbulleerra haa ta'uyyuu malee mooyi wanti ta'amaa jiru kun baay'ee nu dallansiiseera. Baqqaayee akkas ta'uu hin qabu. Gaa'illi waan baay'ee of keessaa qaba. Akkasumas illee randas qaba, bu'aa bahiis qaba, bukeettis hin qabama. Waan baay'eetu jira. Dagatii baay'ee qaba. Gaa'illi calluma jedhameetoo miti. Kanaafiyyuu hubannaadhaan ogummaadhaanidha. Gaasuwweef gaasuwween iyyuu walitti ni bu'u jedhaniitoo jiru jechuudha. Ishiinis egaa jalqaba irratti waan hin taasisaa ture hundumayyuuti mataadhuma kootiin an taasisaa ture. Akkasumas immoo gaa'ilatti seenamee calluma jedhameetu maatiin waan tokko keessaa kan qabaatiin tarsaasanii wayin dammoo diiganii bahuuni
maatiitti itti hin tolu. Kanaafiyyuu isa kana wanta waliin ilaalla jetteetoo turte akkasumallee yeroo gaarii yeroo bareedaa kan dabarsu nan amana jettee jechuudha. Isaanis immoo gorsa laataniifitoo jiru. Natti hin qabamiini garuu immoo akkasi kaffa'uuf miti yookiin immoo akkasitti dhaga'amuudhaaf miti akka irraa waa hubattuuf jedhanii gorsaa turan jechuudha. Kun ta'uu hin qabu walii galtaniitidha. Ati asii inni achii wanta akkasii kun hin taasifamaayi jedhaniini haa ta'u bakka rakkoo tokkollee hin qabu. Ani gorsa keessan nan fudhadha gorsa keessan jalaa hin bahu jetteen jechuudha. Akkasumas immoo haati ishiillee jechuudha yeroo baay'ee gaarii miidhama dhala ofii hin jaallattu haati jechuudha. Waan baay'ee isaanis jedhaniitoo jiru jechuudha. Yeroo gaarii nafana dabarsita wal hin gorsina waan hundumas immoo amma yeroon itti argitu ni jiraata jennaanii argeetoo jira. Akkasumas illee anillee si bilbilee meeyyii akkattiidha kanatti nu guddifte siin jedhee beekamee yaadattaayi jetteen jechuudha. Yeroo kun hundumtuyyuu irra ga'u lakkaa isheen maatii ishee wajjiniidhaan kutannoo hubannoodhaan waan deemtuuf malee jechuudha. Lakkaa maatii ishee wajjinii naasofti turte jechuudha. Nan dhufa yennaan immoo hin dhufiin kan jedhe si'idha maal hojii dhufta kan jedhe si'idha maleedhaayi ani dhufuudhaaf tureeni osoo kun hundumtiyyuu hin uumamin dura. Namni sadaffaas immoo gaa'ela gidduudha maal fuudha maal hojjata gaa'ela gidduudha sin lamaantu walii galee waan hundumayyuu hiikasii furmaatas itti laachuu mala ture. Ammas immoo waan baay'ee naasofna yeroo natti dabarsitu yeroo itti leenjitudha yeroo waan hundumaa itti hubattudha. Akkasumas isa kana dura caala argite caala amma yeroo itti argitudha. Yeroo moodees immoo waan baay'ee hubatta edaa kanadha jetta. Dhala keessanis immoo adda addummaatti osoo hin taane tokkummaadhaani. Abrahaamis gaafa inni biyyaan baachaan deemasa jedhu osoo hin taane gaafa mucaa kana argee jedhee manatti amma galutti hojiidhaan amma galuttiyyuu in hawwaa isa kanadha jedhaniitoo jiru jechuudha. Egaayyii hordoftoota furmaanni hin jira jenneen yaanna. Furmaanni baay'een ni jiraata. Abrahaamii fi Ruutaanii walitti ni deebi'u jenneen yaanne jechuudha akkaataa isaan jedhanitti jechuudha. Dhugumaanii gaalli ishee akka adda ba'u rakkatteetti Ruutaanii miidhamteetti Abrahaam miidhiira jedhanii wanti isaan dubbatan tokkollee hin jiru argitaniitti yoo ta'e haati kun jechuudha. Kan isaan jedhan yeroo baay'ee jechuudha waliin dhooftonni jedhu komentiin kan nama harrabsitan ba'aa jireenya keenya keessaa yoo isinii danda'ameera ta'e waan gaarii barreessaa waan bareeda barreessaa malee ijoollee koo walitti naquudhaaf gaa'ela isaanii diiguudhaaf namni tokkoyyuu akka qooda keessaan qabaanne jechaadha kan isaan turan jechuudha. Har'allee jechuudha yuutuubii Hermeellaa maal jedhamti mucittiin suni jechuudha. Hermeellaa miti obboleetti Ruutaa jechuudha. Naaf hin qabamu maqaan ishee jechuudha. Ishii irratti illee jechuudha dubbachaa turan jechuudha. Ruutaa fi Abrahaam umtuu gargar hin baasu. Bakka yoo isinii danda'ameera ta'e waan gaarii barreessaa. Akkasumas illee maqaan ishee eenyudhatti guuttaadha egaa isiniin jedha. Ishii fi Ruutaa namni adda baasu hin jiru. Isaan anaaf dhala kootidha. Ani immoo isaaniif haadhadha. Amma barbaadan akka barbaadanitti yoo na habaartaniitu ta'e ani amma xurii qeensatti isiniin dabarsu. Waliin dhooftotan jedhan seetanii kana kun yoo ta'e jechuudha. Ani dhaaba namaan dhaqu ani dubartii cimtuudha mana koo keessatti tasgabbaa'een taa'a yoo barbaadan isinitti nima jedhanii jechuudha. Kutattuu irraa dhalatte jechuudha Ruutiyyee akkatti yeroo bareedaa qabaattu asumaaniyyuu hin beekama jechuudha. Akka marqaan sii qophaa'e akka mormi sii qophaa'e jechuudha. Isa akkatti huuqqattee mormi isa keessaa yaa'e kana jechuudha. Ila waan sitti kennan jechuudha gixxum godhiitii dhugaan siin jedhe mooqii kan ta'e akkasumallee marqaa kanas nyaadhu siin jechuun jaaladha. Isa kanadha bakka waan babbareedaa gara garbuutti garuu baay'atu wanta itti fayyadamuu qabdu siin jenna.
waaqayyo immoo gaariidha akka walitti isinitti deebisu. Abrahaam garuu immoo jechuudha tsabala galuu qaba jechuudha. Ati deesse gaafa ciiftu inni asiif achi kaata osoo hin taane qabanii jechuudha. Isa dhugaan isiniin jedhe qabanii jechuudha. Yoollee didillee harka isaa si baagoonidhanii jechuudha. Goottotanii jechuudha geessanii xammasiisuun dirqamadha. Maaliif jennaan seexanni ermeellaarraa iyyee akka irraa ba'uuf jechuudha. Isa kana siin jennaa inni hundumaa caalu immoo nagaadhaanii bakka haala kanaan maatiin kee gammachuudhaanii fuula bareedaa ta'een sisimachuu isaaniitti ani dhugaa dubbachuudhaa fi guddaan gammade jechuudha. Akka mana keenyaatti wanta akkanaan danda'amu isa dhugaan siniin jedhe akka iddoo kan ittiin beeku garuu jechuudha. Innaa amma barbaade jaarsummaaniis haa dhaqu maalis haa dhaqu osoo mul'iin hin ta'in namni tokko haala kanaadhaanii simatamu. Dhugaan siniin jedhe naannoo keenyatti jechuudha. Isaan garuu harka bal'ifatanii simatan jechuudha. Yeroon akkana siniin jedhu dubartiin tokko heerumtee jechuu koodha. Siniin jechuun jaaladha malee immoo maqaa nu balleessiteen akkanaan hin jenne siniin jechuun jaaladha. Isa kanadhaayii bakka dhugaarumatti tolu waaqayyo si haa gargaaru nagaadhaan si haa hiiku. Isa kana dhaabba manaa kee baanas walitti si haa deebisu tasgabbaa yerootiyyee durayyuu hin ariifattee amma deessutti dhiisii waan kana keessaa harka fudhadhu homaa gochuuyyuu hin dandeessu cal jedhee dhiisi hin jennee turre jechuudha. Egaa amma waan haaraanatti mul'achaa jira jireenyi itti fufachaa turte jechuudha. Iyya jireenyi itti fufama guyyaa waaqayyo namaaf kenneetti garuu immoo haa ta'uyyuu malee jechuudha tasgabbaa isin jennee turre jechuudha. Inni achuma haa bukatu inni akkuma barbaade achi haa ta'u callistee dhiistee bakka zimmuma jettee otoo ilaalteeyyuu gaarii ture jechuudha. Isa kanadha inni waan irraa deebi'een qabu ati yookiin immoo yoo naa mallatteesseera ta'ee meerroo akkamamaaf qaba ammamis gadda jettee turte jechuudha. Inni hin gadde osoo hin taane jechuudha fuula fa'iitu dhiqamaa fi inni hungatama sukkuumamaa chaappistikiin irratti hafamee ruutta waan baay'eedha dhugaan siin jedhe Abrahaam edda bobaa keessa laabayee miidhama baay'ee miidhame. Isaaf hin galle malee siin jennaayi ውድ ፍቅር ነሽ አንቺ እነደ ሲንጀች ጃለና ይመችሽ የእውነት ይመችሽ እንወድሻለን እናከብርሻለን አማርኛዬን መጨረሻ ላይ ሲቢ ሰክሬት ሊንጀች ጃለዳ እና ያጆላ አማርኛን ቋካ አማርኛ ወኔት ቤት መቃንሸኙላ haadha manaa seedoo jechuudha. Roosa akka jedhaniin jira. Anillee baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa hordoftoota kiyya jaalatamoo lammiiwwan koo qimamiiwwan mana madaamii jechuudha. Hundi keessa warri viidiyoo kana ilaaltan jechuudha. Adaraa harka keessanii sabskiraabii naa gootan malee biraan darbina isa dhugaan sin jira irra fakkaa sin kadhadheera maaliin mas sin kadhadheera waggaa tokkootiif.